humni galii maddisiisuu naannoo keenyaa daran akka cimu gochuu irratti hooggansi kun jabaatee hojjechuu danda'u tura jiraata. Akka waliigalaatti galiin mootummaa naannoo keenyaa jijjiiramaan dura naannoo biiliyoona 16 kan ture 13 kan ture amma bara kana biiliyoona 520 kan karoorri qabamee jiru. Kana irratti jabaannee hojjenne piroojektota caalmaa keessattuu misooma hawaasummaa giddu galeessa godhatan caalmatti hojiitti hiikaa deemu irratti xiyyeeffatamee kan hojjetamu ta'a jechaadha. Murtoolee jajjabaa kallattiiwwan jajjabaa caasifama naannoo keenyaa faana wal qabatu. Diinagdee naannoo keenyaa dhimmoota siyoomsan faana wal qabatu. Humna waloo keenya dhimmoota qixaan akka fayyadamnu nu gargaaran faana wal qabatu. Murteewwan jajjabaa, hooggansa jajjabaa kabajamaa caffee kanaan kennameen bu'aawwan qabatamaadhaan waggoottan darban argamaa dhufanii jiru jechaadha. Kun caalmatti akka lafa qabatu jabaannee irratti hojjechuu danda'utu nurra jiraata. Paartii keenyaaf immoo carraa kenneefii jira. Carraa waan afur ittiin kara fuulduraatti ittiin qajeelchu uummanni keenya kenneefii jira. Tokkoffaaf inni duraa injifannoowwan fi hojiiwwan gaggaarii waggoottan darban jalqabe cimsee akka itti fufsiisu, muuxannoowwan argate caalmatti akka lafa qabsiisu, fayyadamummaa uummata keenyaa caalmatti akka cimsu karaa saaqefii jira. Sabni kun sadarkaa barbaadamutti karaa isa fayyadamaa goosisu hojiiwwan inisheetivoota yaadama ida'amurraa maddan lafa qabataa jiran kun akka sirritti deeman gochuudhaaf kan carraa tokko kenne jechaadha. Carraa kun kan kenname tokkoffaan kana. Kan lammataa waggoottan darban hanqinaalee jiran, rakkoolee jiran akka hiikamaniif. Rakkooleen bu'uura misoomaa ariitiidhaan akka hiikaman, fayyadamummaan uummata keenyaa caalmatti akka dabalu, rakkoon naamusaa jiru hooggansa keenya faana wal qabatee, hojjetaa mootummaa faana wal qabatee jiru akka hiikamu. Sadaffaa qormaatilee akka hiiknu, qormaata qaala'insa jireenyaa, qormaata hojii dhabdummaa, qormaata tajaajila faana wal qabatee jiru, qormaatota akka barbaannetti akka hin deemne kan nu godhaa jiran, nu sakaalaa jiran, uummanni keenya akka hafuuran galfanne dhimmoota godhaa jiran akka sirreessinu uummanni keenya ifatti kallattii kaa'ee jira. Arfaffaan badhaadhina maatii lafa akka qabsiifnu. Tokkoon tokkoo maatiin qonnaan bulaa horsee bulaan jiraataan magaalaa jireenyi isaa akka jijjiiramu, galiin isaa akka dabalu. Kana ifatti kallattii kaa'eera uummanni keenya. Waggoota 5 dhufan karoorota kana deebii cimaa kennuu danda'an, itti fufiinsa sirnaa kana keessatti adeemsa mirkaneessuu danda'u ifatti karoora of danda'u jedhee ifatti qopheessee jira jechaadha mootummaan keenya. Qaamni amma karoora 2019 amma kabajamaa caffee kanaan akka mirkanaa'u dhiyaates qaama kanaati jechaadha. Uummanni keenya diinota isaa ofirraa qolachaa, sirna isaa irraa qolachaa, sirni isaa immoo dhimmoota kana akka isaaf tarkaanfachiisuuf sagalee isaa kenneera. Aarsaa qaalii kaffalee itti fufiinsa sirnaa mirkaneesseera. Isa kanaaf hooggansi hojjetaa sadarkaadhaan jiru xiiqiidhaan, naamusa olaanaadhaan, kaka'umsa olaanaadhaan harka wal qabatee ergama isaa bahachuu danda'utu irra jiraata jechuudha. Tokkoffaa hooggansa diinagdee uumuudhaan of danda'utu irra jiraata. Hooggansa jechuun sadarkaatti kan diinagdee hoogganu, kan diinagdee hubatee carraawwan jiran hubatee diinagdee hoogganee qabeenya sadarkaa gandaatti haa ta'u, sadarkaa aanaatti haa ta'u, sadarkaa godinaa, sadarkaa magaalaatti jiru, naannoo itti jiru hubatee isaan qabeenya uumuu kan danda'u jechuudha. Qabeenyuma ishee as jirtu asifachitti kan bixxilu oduu hin taane qabeenya guddaa kan uumu, ce'umsa guddaa olaanaa kan fidu. Hooggansa akkasii sadarkaa hundatti nu barbaachisa jechaadha. Kan oduudhaan yeroo fixu oduu hin taane, kan jetteedhaan yeroo fixu oduu hin taane, kan rakkoo naamusaatiin asifachi xaxamu oduu hin taane, wal qabatee ce'umsa ariitiidhaan dhimmoota amma uummanni keenya akka imaanatti nutti kenne kana milkeessuudhaaf fuuldratti kan tarkaanfatu akka ta'uufi. Qormaatilee sila kaase kan hiiku, nageenya dabalatee kan hiiku akka ta'uufi. Waggoota 5 dhufan kanatti bajataan baasiidhaan of danda'uu qabna. Aanaan hundi, magaalli hundi baasisaatiin of danda'uu qaba. Of danda'uu yeroo jennu immoo galii maddisiisuudhaan. Aanaan galii maddisiisee of danda'e bajata dabalataa kenninaaf. Kanaaf aanaa hundumtuu miira itti gaafatamummaa qabuun galii maddisiisuu, bajata isaatiin of danda'u. Bajata argatu sanaan immoo fooqii ijaaruu, waajjira sirreessuu, konkolaataa bituu, motora bituu oduu hin taane daandii suphuu, dildila ijaaruu, jallisii ijaaruu, bu'uuraalee hawaasaa ijaaruu, inisheetivoota hojiitti hiikuu, kilaasteroota ijaaruu kanarratti kan
kan yeroo fudhatamu irra jiraatu. Isa kana raawwachuudhaaf ogeessa ogummaa nu barbaachisa. Kanaan nuuf danda'u irra jiraata. Ogeessi keenya manneen hojii mootummaa sadarkaadhaan jiru akkuma barnoota irratti kaaftan. Namni martuu of fooyyessaa of barsiisaa ogummaa gahaa ta'e qabaachuu qaba. Dandeettii beekumsa gahaa ta'e qabaachuu qaba. Hiyyummaan keenya as keessa jira. Beekumsaan hiyyummaa injifanna. Qabeenya maa qabna? Qabeenyi sun akka jireenyatti hin jijjiiramne kan godhe beekumsa dhabuudha. Beekumsaan dubbii hojjechuu dadhabuudha. So kana ogeessa sadarkaadhaan jiru beekumsa olaanaatti ce'uu danda'utu irra jiraata. Ce'umsa dinagdee fiduudhaaf. Uummanni keenya mataan isaa immoo qonnaan bulaa horsiisee bulaanis ogummaa isa barbaachisa. Ogummaa isaa fooyyessuu qaba. Qonnaan bulaan buna oomishu ogummaa isaa yoo fooyyee malee qulqullina dabaluu hin danda'u. Beekumsi ekstenshinii isaa hektaara tokko irratti buna kanaan dura 2,200 dhaabbatu sana amma ekstenshiidhaan 4,400 ol guddisnee jira. Hektaara tokko irratti. Isa yoo dabale malee qixaan yoo funaane malee isa funaane sana qixaan yoo kuusee miilce malee gogsee malee qulqullina barbaadamu fiduu hin danda'u. Ogummaa isa barbaachisaa jechuudha. So qonnaan bulaan keenya jiraatan magaalaa keenya uummanni ogummaa isa barbaachisa. Amma ogummaa qabaateedha ce'umsi kan dhufu jireenyi kan jijjiiramu. Kanaan of danda'utu irra jiraata uummanni keenya. Ogummaadhaa alatti ce'umsi barbaadamu dhufuu hin danda'u. Uummanni keenya nageenyaan of danda'u qaba. Akka rakkoo tokkootti kan nuuf kaa'ee jiru waa'ee nageenyaati. Akka yaaddootti akka qormaata guddaa tokkotti akka hiiknu kan kaa'e. Isa kana gochuutu isa kanaan of danda'uu qabna. Gandi of danda'uu qaba. Aanaan of danda'uu qaba. Oromiyaan of danda'utu irra jiraata. Hirkattummaa qaama kamiiyyuu nu barbaachisu. Keenya tiksuu daangaa keenya tiksuu nurra jiraata. Isa kanaaf qaama nageenyaa keenya cimsuu hawaasni keenya ijaaramuu dammaquun wal qabatee fuulduratti tarkaanfachuutu irra jiraata jechaadha. Inni biraa wabii nyaataatiin of danda'uu qabna. Uummanni keenya hirkattummaa jalaa ba'uutu irra jiraata. Waggoottan darban hojii guddaa hojjetameen qonnaan bulaa horsiisee bulaa keenya hojii guddaa hojjetan jiraattonni magaalaa hojii guddaa hojjetaniin seeftineetii keessaa bal'inaan uummanni keenya bahaa jira. Yoo rakkoon dhufes buusaa gonnofaadhaan wal gargaaruu qabna malee hirkattummaa qaama alaa nu barbaachisu. Of dandeenyee fuulduratti tarkaanfachuu danda'uutu irra jiraata. Waggoottan 5 dhufan waggoottan amma dura jiranii olitti bu'aa qabeessummaan keenya kan itti mirkanaa'u fedhiiwwan keenya sadarkaa hundatti kan itti tarkaanfatu akka ta'uuf jabaanni kan hojjennu ta'uusaa carraa kanaan mirkaneessuun barbaada.